Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dawatu tapi kebijakan terusatu kulit selalu dengan gigi leser kan under ramat di sinago sendiri hon dua kesano. So amanti kuta hinjenne ika malle dawatu tiga hedu sendiri ramat di hinjra. Gerwanti nebale salma elesa bi kanati mani wamranti. Hada mutu odu jejjaba takata samuna de dukuste o ka isne de dukuste odu san jejjaba takata abade sendiri ya hinjra. Yoga oppan kana ti formani ufuni dolo inshallah ta irabiti. Mali jechuun keessatti olooltu wanti kun jechuudha akkuma arkitanii waa'ee muktaarii fi kaamilaa fi guddataa mooyyaata dagadhee jira maqaa isaatiin jechuudha akka aarii wala dhugaa baay'ee aadaa wantoota kiyya baay'ee nama aarsisu dubbiin jechuudha akkasuma hordoftoota kiyya amma wanti aan dhufe isin yeroo baay'ee irraa dubbadhaallee ijoolletanii maali jedhee haasee ture garuu keessaniin amansiisa jedhee keessaniin na amanamuu didan jechuudha akkasuma immoo amma hadda baay'ee takka naannoo fidaa wantoota kiyya roozaamaa aartii isinuu aaruun hin mala ijoolleen hedduu baay'ee aartanii jirtanii akka muktaarii fi kaamila wal godhaa jira akkana jechuudha ilmi namaa waliin nyaatee waliin dhugee akkanillee wal godhu ani garuu gaarii natti fakkaanne garbi muktaar baay'ee garan nyaati muktaarii illee kaamilaallee hedduu jaaladhan ijoollee achiisan wallaahi dhuguma bakka hedduu wal jabeessinallee hedduu wal jaaladhan baay'ee jaaladhan baay'ee tokko jaaladhan garuu kaamilaa muktaariin akkana gooti jedhellee hin yaadullee sammuu keessa illee namatti jechuudha garuu namni akkumatti beeku dalagaa akkasitti ani kaamilaan muktaariin dhiistee mucaasanitti heerumti iyyaanni dhuga rabbi iyyaadu yookaan bakka ani fakkeenyaaf amma isin yeroo baay'ee yeroo jettanii muktaarii roozaa fi kaamilaa keessa fuudhee yeroo jettanii jechuudha ani dammoo bakka akka jirri lama wal fuudhan baay'een barbaada garuu amma hedduu aariitu hin jira kaamilaan aarii kana hin jenne aarsitti yoo hordoftu maaliif muktaar achitti dhukkubsatee achitti waan hunda tokko achitti mana san keessatti dhuftee hafilaa mana isaaniitti booda deebitee achitti isaa dhukkubu hin gaafattu kun bara diinummaa walitti hin qabdu hedduu waliin nyaatan hedduu waliin dhuganii jechuun kan nuti illee anillee hin beeku dhuga rabbii wama kana wal baranne malee wanti an jira namallee beeku jiru jechuudha garuu walitti dhufne wal baranne akka obbolummaatti akka immoo waan tokkotti wal jaalanne waliin nyaanne dhufne garuu wanta akkanaa wal godhuun hin danda'amu jechuudha baay'ee kana aarsitu kaamilaan dhugaa rabbii kaamilaan baay'ee aarsite keessaanillee hin gaafadha jedhe ture keessaanillee waan takka naan deebistu muktaar yeroo inni akkasii dhukkubsatu bakka achuwaan yuutuubii haaratti bada roozaan amma maaliif sodaadhe beekani heeruma kaamilaa bakka namni waan namaan jiru dhabu kaamilaa faayinaaftee naan jedhan jedheetumaan ofirraa ta'u ani garuu osoo isin nama biraa heerumu kan hin jaalatu osoo isin muktaarii heerumte bakka akkan jedhee isiniif hin jiru jechuudha mucaan kunillee innillee namuma kenna garuu isaa fi muktaar tokko miti maaliif tokko miti jechuun keessan muktaariin hedduu waliin turanillee hedduu takka waan wal jaalatanii bakka wanni ta'aniif inni kun haadhuma dhufee yeroo mana sanitti hafilaa godhaniitti ni jedhan baay'ee nama aarsa daawwatutti yaan hin dubbadhu dheela ture garuu nama kaamilaa naa deebisuu diddeedha akkuma naa deebisuu sentire naa deebiste dhiiste sun dhimma keeti garuu akka waliin nyaannee waliin dhumni sun hin beekta muktaariin akkana godhin dammoo muktaariin akkatti goonamu dhugaa rabbisinitti muktaariin baay'ee jaaladhaan baay'ee nada osoo jaaladhu hin deeme jechuudha kanaafuu ani muktaariin itti heeruma itti liqisiitiif itti heeruma yookiin ammootu mucaasan dhiistee akka itti deebitu abdiin qaba kanaaf yoo jettee qorti tokko himi mucaa kan hin godhini jaalala malee keessallee kana godhe waan biraatii miti sin jedhan kaamilaa daawwattoota kee ifuma irraa ta'a baay'ee takka aanaan yeroo hedduu tokko ol baheen dubbadha jedha amma yoo sa'aatii kanaa jechuun sa'aatiin kun haala kanaa inni waan ta'an deemaa jirra bakka jara kattiin kun hedduu takka kaamilaa mucaan miidhuu jirti daawwattoota kee nama jaalala miidhaa akkana wal miidha bakka mucaan jechuun miidhameera isin waan akkana kana dalagu akkamitti dalaydii haada laydu waa heerumtu isin dhorkine garuu muktaariin awwalama abdii kaatisti awwala wal jaalatanii erga jedhan maaliif nama biraa deebitee mana fidde hafilaa goote isaa dhukkubachitti hin gaafatan viidiyoo isaanii nu malaalaa bakka yeroo tokko laaluu dadhabee mataan na dhukkubeetumaa itti dhiisaa jechuudha kanaafuu ani garuu osoo achi jiraadhe jechuudha akka aaminaan isa booda sanii jechuudha waan yeroo sana ana muktaar wal fuula jechuudha garuu kaamilaa waan akkana kana dalagu qaba anillee ammallee deebi'eetiin jechuudha kaamilaa si caalee fiitii miti si gala anabsi baay'ee wal jaalala baay'ee wal kabajne garuu
وانت أنا عارس مختار المعالي فكنا كنت مش أصلا تسمع هي ممكن هي من مرة قبل جرو والميل من برا باجسو لكن عم مختار تيتي يبرا لكن عم مختار يوم تعتلي فبقى على ربيتو نقولين أنا تبرا ديمو كنت مرة تعملها عندي شو أنا يوتيوب ركض بس أنا هذا شيء ما تسنكس أنا يصير من برا باجي جرو أنا مودو نيندا كذي بقى مختار كنا ميدمو كان ندن دي برا بس تمام كاملة كان سريسو قبضة وانا كان سريسو قبضة أتدرب سريسو قبضة ما مجأسني تهرم 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 لين قبضة غير مختار ميدم قبضة مختار السبب كي تهرم ميدم أجرا الكتاب وان إن تعاجلوا إن بيتهم مختار كاملة نون تكنا وان بكا كان أكتب لينكن اللي بكا كانت أكتب لينكن اللي مش أنا لو بس تمادي وتن إرجع قالوا جاي كان أركمالين أركنيوان كامل تهرم دم تشون Kasi udah tuh tadi ya baik kakak. Karena aku udah waktu tadi ya, ambai nari karena kita lewat rindel mufatnya di kamar rata. Kan mahu kamilan abis sidamu, saya idolnya lebih kan insyaallah akan fitrah tu mau abdin kabagaru, kabaja saya idol TV, kabaja nama mudaku kamilan sedang anak mutar lebih dari nanti pakannya, garu kan aku mau biar udah lagak. Takawal lalu setelah takabikum setelah ani garu buy in arrange rawan kana itile sen lempar pani garu al buy in arse kana aku kamila muktari ini nya aku mau jinya le dunia asli ni seni muktari ni tutakan beta tire wan kana jadi si film link abu ati nutun duke sawal bena walin turre buy in wal jarana buy in wal kabanya kana miki ani amma kajat ila ordo tadi ifa malina rata ani kamila yo micakan kakana gonta ti isafin jietini tiketi muradakam illi kisi digaba isin legaba sa sada wala tayle micida wala damtari ana mu wanda kana kan illi kitile demo bakka wala kana kan kesa legan waji chale wala rae gamumti dugatto an dugam muktar kamila pura yere isi mena muktar isin duranu tol fuda ki pirtane nin jaradani kana ko dofto tagi an dumada setini na kitu di setini jer la wala ko dan jere wala kana haso ni kana san dalam wajal misali wani arkinani ise brade me mena wala kana na isu islam kana kan mi da muso trate kana timi da munuchu kana ko kamila sare ka dusre par sare fa chuba tulle unda ho wala tilala wadin tilala sinjara horto tagi awal belle wajib dan bakata di gona rata ba ita kan ari wan kan ol bahin dubba do so je dubba de akasi baik tak ari bakal jauh video kan ero rededebe ero lalu semua ternyata aku pakai media memutara cuda karena aku insyaallah untuk orang tua dulu karena aku ada tetapiya wanita mufatani wan kana bali sede di gona rata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sinjara kamila fi muktari fi mukasani akasuma tam sakawa inille atille cuda bade kula dufte jia nama wajarat laman adam basu misati baik tak ketika kamila le muktari akana wadu si baik naga disini undaku akal laga dira sejarah de bujra ayo dokter dia assalamualaikum